Oromoo fayyaa nagaa bakka jirtan maraan nageenya isinirraa jiraatu. Haasofni afuraffaa kaadhaa kuni haasawa abbaa gadaati. As biratti abbaan gadaa akkam ijaarama abbaan gadaati. Abbaan gadaa akkuma isin beektan kun gadaa akkana fakkaatu structure akkana kanarraa ol ijaaramee abbaan gadaa dhufa malee gubbaa gadi dhufa abbaan gadaa jala keessa ijaaramee ol dhufa. Kanaaf hereditary system jedhamee beekama. Gadaa systemiin kanaaf gadaan republic jedhamee akkana beekama gadaan. In tokkoomne nuun jettan. In tokkoomne warri nuun jettan. Tokkummaan waan physically hin jirre, waan qaamaan hin jirre tokkooyiiti. Biyyi tokkummaa qabdu takkaayyuu hin jirtu tokkummaa akkasiin lallabdanitti. Namni tokkochinu waan biraan dubbatina. Itoophiyaa duuba hiriiraa warri nuun jettan tokkummaa Itoophiyaa duuba hiriiraa warri nuun jettan no. Anaa tokkoomnoo isiniin jedhu seera gadaa irratti haa tokkoomnu isiniin jedhaara. Seera gadaa irratti haa tokkoomnu, militarii Oromoo irratti haa tokkoomnu, daandii Oromoo irratti haa tokkoomnu isiniin jedhaara malee ililfataatuma yaada nu jennu malee hin jedhinaa jedhu jirtan warri gara Itoophiyaa keessa of rejistarii gootan kunniin. Nu warri Oromummaa fedhu seera gadaa kennatti haa deebinu, biyya teenya haa dheeffannu, militarii keenya haa ijaarannu, abbaa gadaa tokkocha haa godhannu. Kana isiniin jedhaaran. Ameerikaa keessatti tokkummaa unitiin kunniin marti kijiba waan hin jirre. Ameerikaa keessatti waan feete godhuu dandeettu. Uuma sadi balleessuu hin dandeettu. Daandii Ameerikaa waakkatuu hin dandeettu. Daandiin kun Ameerikaatii miti yoo gabbaatee sirrii miti akkas jechuu hin dandeettu. Daandii Ameerikaa waakkatuu hin dandeettu. Militarii Ameerikaa waakkatuu hin dandeettu. Taaksii kafaluu diduu hin dandeettu. Tanniin sadiinii ala gadba yooma feete jedhi waan feete arrabse. That is the American unity. Daandii military IRS taxi kafal kanaan ala waan feete godhu. Abbaa gadaallee walaaltan kanniinuma sadiin kan isin mul'isaa jiru. Gadaa kennatti haa deemu. Tokkoffaa hojiin abbaa gadaa maaloo jettan. Constitutionii kana. Constitutionii Oromootii fi Treaty Oromoo yookaan waliigaltee Oromoon biyya biraa waliin gootu kan irra dalagu kan dalasiisu abbaa gadaati. Lammatoo abbaa gadaa hojiin isaa maali? Militarii Oromoo, raayyaa Oromoo, waraana Oromoo ijaaru. Waraana Oromoo kanaan daandii Oromoo mara tissu. Gosti yookaan isteetiin ol kaatee daandii tissan jettu. Abbaa gadaattu qabeenya Oromoo mararraa guureen daandota Oromoo maraa tissa. Sadaffaa hojiin isaa maali? Oromoo National Account kan argitanii, Oromoo Treasury kan argitanii, qabeenya Oromoo kan argitanii, qabeenya kana taaksii guuramee isa bira galu kanaanii deemee hojii biyyaa dalaguudha. Taaksii san sadaffaan isaa. Kanniin sadii ala abbaan gadaa wata akka sarara wanni eenyu hin jiru. Ka achi gadi hafe martinuu hojiin ka isteetii fi ka gosaati. Mana barnootaa banuun hojii isteetiif hojii gosaati. Isinii galee? Hospitaala ijaaruun hojii gosaatiif hojii isteetii. Isinii galee? Karaa waan kanniin ijaaru hojii gosaatiif hojii isteetii, hojii magaalaa ka gadiiti jechuudha. All hojii domestikii ka jedhan kan argitanii. Domestic problem is the states and the Gosas problem, not Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa only national problems. Kasidhan. Seera Firaanjii kan argitanii abbaan gadaa kan dhageessa deemee nama mara amantii kamii bultan jedhee isin cunqursu argitanii abbaa gadaa. Mana barnootaa isinii ijaara jedhee isin cunqursu abbaan gadaa. Hospitaala isinii ijaara jedhee isin cunqursu abbaan gadaa. Abbaan gadaa dubbii gurguddoo bichaa irra dalaga. Abbaan gadaa dubbii gurguddoo bichaa irra dalaga. Waan sadan kanaa ol abbaan gadaa nama baadariin godhu. Namni ni yoo wallolee isaa miti. Jaarsummatuu namaa hiika malee. Supreme Court kan argitanii. Supreme Court kanatu waan rakkoo koortii jirullee Supreme Court kanatu isin hiika malee. Abbaan gadaa kanneen itti illee of hin cinqu. Gosti tunniin martuu walii galtee qabeenya abbaa gadaa bira yoo hin geessine karaa biraatiin nama musisaa mutuu geessu. Gosatu geessuu qaba waan kana malee
akkasuma gruupiin wayii wal gurmeessee Oromoo lolaarra birrii qabu as kennu yoo siin jedhani kuni waan nutti taphatee hagammaa nu kisaarsi asiin nu gahe. Namni tokkochillee mallaa keessan hin kennina akka taaksiititti gosaan kafalaa akka taaksiititti gosaan qabeenya ol ergaa isteetii keessanii ergaa isteetii keessan irraan abbaa gadaa kenna maraa ga'u akkasi abbaa gadaa godhanna malee amma abbaan gadaa bichaa ka jedhamu bichaa nu lafa guute abbaan gadaa meeqatu jira jedhana ka'uun hin qabne mara meeqaa Dhugaan isiniin jaa nimbooy qaama tokko kan nu dhagahu dhabne. እኔ 2008 እስከ ጠቅላይ ሚኒስቴር እስከ ክልሉ ፕሬዝዳንት ሄደናል ጠይቄያለሁ። yoon dhugaan abbaa gadaa Oromooti namni jedhaa ruuyachi yoo jiraate Tigreen halaqaa kan ka'ee qataatu ati abbaa gadaatti miti abbaan gadaa rabbii tokkochaa ol halaqaan biraa mataa kee gubbaan jira jedhee nabdatu. Amma biyyi xiqqishoo tanata Tigreen gubbaa teettu kana nu kennanii dhiiroo kanatu bulchaa biyyaati yookaan halaqaan namni guddaan mara gubbaa jiru kana jechuu Oromoo. Yoo gurbattiin tusu gubbaa ka jirtu ati abbaa gadaatii miti dhiiroo abbaa gadaa fi jettee of hin abdatiin. Eenyu abbaa inni leessu gubbaan jiru. Yoo kawaasi gubbaa jiranii ati abbaa gadaatiin akkas beekuu qabna abbaa gadaa kenna. Waraan Oromoo ka jala ijaaramu abbaan gadaa. Abbaa gadaa san hin qabnu si martinuu beekamu. Akkam jiru kana itti fufnaa warri jettan warri abdii Itoophiyaa qabdan look Keenyaa laalaa Keenyaan hin caallu rakkinni uummanni Keenyaa keessa jiru keessa galuuf deemu. Taiwan South Africa Gamey kan warri Tigreetiif Gamey We see honorable members to harm others. Uummanni South Africa Gamey san faranjoota waliin taphatee faranjoonni eshi mootummaa isin dhaadhasitan kana maqaa mootummaa barcummaa isin feete kana isinii kennina isin garuu qabeenya isinirraa fudhanneef ka biyya teessan keessa ijaaranne hin tuxxanii jedhaniin Mandeellattiin ishii jedhee fudhate. Jaartiin Mandeellaa divoorsiisi godhe jettee biraaletti. Isin ka waraan aanseen bilisummaa South Africa fide. Jaartii Mandeellaati badisii gadhiisuu qabanni beekaa. Faranjoonni gadhiisi kaa'isii maa waraanatu nukkaabte isii gadhiisii jedhanii. Kanaaf deemu jirtan warri Itoophiyaa Proogiraama kijibaa proogiraama dharaa waliin warri dannasaa jirtan. Kanaaf deemtan South Africaaf deemtan. Warri Oromoo keessa galee Oromiyaa keessa qabeenya saameetiin Oromoo keessa qabeenya jaalate qabeenya fi maraan hambifatte Tigreen proogiraama kanaan nu dannastan. Ugaandaa illee ilaala Ugaandaa. Kana ta'uuf deemna kanan ta'inaa kanan ta'an Oromoo kanan ta'inaa kana ta'uun feenu kanan ta'inaa. Biyyi sadarkaa sadaffaa baay'eetu jiraata keessaa isin ta'uu qabu fi kanaaf yeroo qabu isin martinuu hin beektanii viidiyoo kee ilaaluu keessanii baay'isee isin galatoomfadhaa subscribe godhuun dagatinaa yaada qabdan mara barreessaan illee karaa naqunnamuu dandeettan karaa baay'ee naqunnamuu dandeettanii naqunnamaa gadaa keenyatti haa deebinu gadaa keenya haa ijaarru biyya teenya haa deeffannu gadaa keenyatti haa deebinu biyya teenya haa deeffannu. Dhufe guyyaan addunyaa marritti bultu abbotu tumee lallabee addunyaa mara qoratee dadhabee abbotu tumee lallabee addunyaa mara qoratee dadhabee norgada Galatooma fayyaa ta'aa akka walitti deebinuuf nagaan naa jiraadha Oromoo bakka mara jirtan. Peace.